kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduu keenya guyyaadhaa akka lakkoofsa biyya keenya ta'e Eebila 22 bara 2010 godina Gujibaaf lixa keessatti mormiin gaggeeffamuun nu dhaqqabe qabannee dhiyaannee jira. Oduu kana kan isiniif dubbisu ana Birees keessan Hamzaa Booranaatiin. Haaromsa hayyama hojii dhaabbata Midrook mormuudhaan qeerroo fi uummanni Oromoo godina Gujii lixaaf godina Gujibaa keessa jiru mormii guyyaadhaa dhageessisaa oolanii jiru. Haaromfamuu hayyama hojii dhaabbata Midrook Alamuuddiin mormuun godina Gujibaatti hawaasni Oromoo fi qeerroon Oromoo hiriira mormii jabaa gaggeessaa akka oolan beekame jira. Godina Gujii aanaa horsiisee bulaa Gooroo Doolat hiriirri nagaa dhaadannoo laga dambiin haaromfamuu hin qabu jechuudhaan mormii cimaa uummanni keenya gaggeessaa oolee jira. Dhaabbanni Midrook Alamuuddiin ilmaan namaa beeladoota bineensotaa fi biqiltoota irratti miidhaa akkaan jabaa geessisaa jiraachuu isaa osoma beekamuu dhaabbata kanaaf hayyama hojii haaromsuu jechuun dhaloota irratti yakka duguuggaa sanyii raawwachuu waan ta'eef uummanni Oromoo hayyamni cubbuu kun akka hin haaromfamneef yeroo garaagaratti iyyatus iyyanni isaa dhageettii dhabuun hayyamni hojii dhaabbata kanaa akka haaromfame himamee jira. Haaromsa hayyama hojii dhaabbata Midrook mormuudhaan guyyaadhaa qeerroo fi uummanni Oromoo magaalaa Harqalloo mormii jabaa dhageessisaa kan oolan yommuu ta'u hiriira kana irratti abbootiin gadaa jaarroliin biyyaa barattoota fi qeerroon hojjettoonni mootummaa fi hawaasni magaalaa Harqalloo fi naannawaa ishee hundi tokkummaadhaan irratti argamuudhaan mormii isaanii dhageessisaa akka oolan beekame jira. Mormii isaanii kana irratti gooftaan keenya uummata keenya bakka jedhutti marii uummata malee laga dambii maaliif haaromfame gaafiin jedhu ka'ee jira. Bifa wal fakkaatuun bu'aan laga dambii irraa argamu hawaasa naannoo saniitiif maaliif bu'aa yookaan faayidaa hin kennine? Namoota keemikaalli miidhaarraan dhaqqabseef itti gaafatamummaa kan fudhatu eenyudha? Albuuda laga dambii irraa argamuun faayidaan uummanni Oromoo hamma ammatti argate maalidha gaafiin jedhu hiriira kana irratti dhageessifamaa oolee jira. Mormii hawaasni keenya godina Gujibaaf lixaa guyyaadhaa gaggeessaa jiru kana hordofuudhaan itti gaafatamtoota naannichatti jiraniif kan bilbilee fi gama obbo Xilahuun Waadaraa bulchiinsa godina Gujibaatti bilbiluun kan dubbifne ta'us obbo Xilahuun Waadaraa haaromfamuu Midrook kan dhagaye Qaanaa TV raayi xalayaanna hin dhaqqabne jechuun kan dubbatee fi uummanni keenya yeroolee adda addaaf dhimma kana ilaalchisuudhaan komisaa dhageessifataa kan turee fi mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoonni qorannoo gaggeessan yuunivarsiitii Finfinnee fi Dillaarraati walitti qabamanii qorannoo gaggeessaa kan turanii fi uummanni keenya dhimma kana irratti mormii jabaa gaggeessaa kan turee fi nutis dhimma kana hordofuudhaan hamma mootummaa olaanaatti dhimma kana gaafataa turre. Ammas mootummaan komii haqaa uummata kana dhagahuudhaan deebii akka kennu abdii guddaa qabna. Uummanni keenya tasgabbaa'uudha qaba jechuudhaan obbo Xilahuun Waadaraa dubbatanii jiru. Turtii obbo Xilahuun wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Aloo akkam ooltan nageenyi badhaadha fayyuma? Obbo Xilahuun Waadaraati bulchiinsa godina Gujii bahaa. Maaliif hin gargaaru? Ayyee wanni isin nu gargaartan waan uummataaf isinitti bilbilaa jirra. Egaa guyyaadhaa mormiin gaggeeffamaa akka ture godina Gujii bahaatti keessatti dhageenne turre maalidha ka'umsi mormii kana waan jedhu isin gaafatuudhaaf gama keessanitti bilbille. Wanni akkasii tureera. Innichi isaa wannidha. Lagadambii komiin naannoo sana turee jiru jira. Tole. Komii gaafii fayyadamummaa albuun yeroo dheeraadhaa sochii bahaa ture. Uummanni naannoo irraa fayyadamnee kan jedhu gaafii haqa qabeessa gaafii fayyadamummaa uummanni kaasaa ture jira. Bilaas naannoo sana uummanni naannoo sana jiraatu keemikaala naannoo sana keemikaala wal qabatee ijoolleen daa'imni dhalataa jiru rakkoo irra haali itti dhalataa jiru kan jedhu komiin ture. Tole. Kanarraa ka'ee mootummaan dhimma kana adimiitu godhee qaama dhimma kana qorachuu danda'u hayyoota yuunivarsiitii Finfinneerraa. Tole. Qorachiisaa turee jira. Tole. Dhimmichi isaa wanni irra jira jechuudha. Piroosesii irra jira. Wanni bahee kanatti ta'ee gaafii uummataa sun kun deebi'ee jira kun fuuldura deebi'aa kanatti hanqatee wanni jedhamee irratti diskeessa godhamee jiru. Haa ta'uuti amma dhimmichi kallee malee deengeddaa televizyinii Qaanaa jedhamuun isaan akka wannichi haareffame wanni qabu jira. Tole. Kanarraa ta'ee amma dargaggeessi
maaliif gaaffiin sun wantoonni maaliif haareffamaa wanni jedhu gaaffii akkasii ammas kan jiru ta'uusaa. Tole. Waan akkasiitti jira kun wanni beekamuu qabu inni guddaan uummanni mootummaan gaaffii sirrii ta'uusaa fudhatee irratti hojjetaa kan jiru ta'uusaa fi murteen kennamus murtee uummata miidhu kan ta'e ta'uusaa wanni garuu murtaa'ee fixamee dhuma argatee kana jedhamee kan jiru ta'uu fi dhawaataan uummata wanni yaadame osoo jiraatu irratti uummata waliin mariisinee iftoominni uumamee kan itti galamu ta'uusaati haala kanaan uummata kominikeetii godhaa jiru. Akka bulchiinsa godinichatti xalayaan haaromfame sun wanti isin dhaqqabe jira isin? Xalayaan dhaqqabe jiru. Tole egaa xalayaan akka bulchiinsatti ka isin hin dhaqqabiniidhaan xalayaan kun haaromfamuu isaa xalayaan bahee tokkollee ni jira ka chaappalleen irratti rukutame haaromfamuu isaa argisiisu akkuma sanbaan tanqaanatiif illee waan kana gabaasee jira waan kan akka bulchiinsa godinatti wanni kun rakkinni inni dhaqqabsaa jiru haga sadarkaa federaalatti ibsuu keessatti gaheen bulchiinsa godinichaa maal fakkaata ture obbo Xilahun? Dhimmicha gaaffii nuti fudhannee gaaffii sirrii ta'uusaa gaafataa turre jirra. Tole. Marii adda addaas geggeessaa turre jirra. Carraa argama hundaan gaaffiin kun deebii argachuu akka qabu kan keemikaalaatti qoratamee adda bahuu akka qabu. Tole. Kan fayyadamummaa wal qabatus seera irratti hundaa'ee uummanni naannoo albuudni kun bahu kana fayyadamuu qabaa. Royaalitiin seeraan buramuu qabaa. Beekamtii argatee gaaffii uummataa deebii argachuu akka qabu. Gaaffii uummataa fi gaaffii kennallee kun gaaffii waan dhoksaa qabu miti. Dhimmichi keemikaalaa wal qabatu garuuyyuu isa isaa miti wanni jedhu investimentii gaafataa jechuudha. Qorannaa gaafataa kana mootummaan qaama galanteenya ta'e yookaan qaama addaa neutiraal ta'een dhimmichi kun akka qoratamu qorannoo geggeessaa ture jira. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hayyoon yuunivarsiitii Jimmaa irraa iddoo garaagaraatii dhufanii dhimma kana ilaalaa turaniiru. Tole. Riizaaltii isaa maali wanni jedhu wanni diskeessi goone hin jiru jechuudha. Wanni dhiyaate hin jiru jechuudha. Kanaaf kun hundi adda bahee uummata kominikeetii godhamee iftoominni uumamee achi booda murteen kennamus kennama. Kana beekanii kana alaa kana. Tole obbo Xilahun hedduu galatooma horaa bulaa deeman argitanii waan kanarraa nu ibsuu keessaniif mi akka goolabbiittillee lubbuun namallee akka namni amma yeroo ammaa kana dallansullee qabaa dargaggeessillee ummannillee wanni kun haaromfamuu duraanillee mormaa turan amma immoo haaromfamuu isaanii kallattii qaana fi bakka biraarraan dhagaa jiran amma immoo akka dhageenyutti isinuutu haaromfamuu isaa xalayaan isinillee dhaqqaben jiru bulchiinsa godinaati. Egaa wanni kun hatattamaan formaata akka argatuuf akka iftoominaan mootummaan uummataaf beeksisutti barbaachisa waan ta'eef qaama mootummaa olaanaa nu dhagaa jiruufillee uummata keenyaafillee isin akka abbaa uummatatti dhaamsi keessan maalidha akka dhumatti? Dhaamsi koo gaaffii uummataa gaaffii sirrii waan ta'eef karaa seera qabeessa ta'een karaa sirrii ta'een deebi'uu irra jiraataa kan jedhu kanaaf immoo abdii qabnaa jechuudha. Murteen dabarsu kamiyyuu uummata keenyaaf kan uummata keenyaan abdii guutuu qabna. Kanaaf uummanni keessas kan of ta'ee irra jiraataa. Kanaan ala jeequmsa biraatti galuun hin barbaachisu. Barnoota dhaabuun hin barbaachisu. Karaa lubbuu namaa balleessu, qabeenya barbadeessu hin barbaachisu jechuudha. Karaa dhagaatiin gaaffii keenya gaafachuudha. Maaliif jenna mootummaa uummataa dhaga'u uummata keessaa dhalate uummata isaatiif halkanii guyyaa hojjetaa jiru waan ta'eef abdii guutuu waan qabnuuf uummanni keenyas kana waan beekuuf abdiidhaan gaaffii isaa eeggachuu danda'u irra jiraataa jechuudha deebii isaa. Kana ala karaa adda addaatiin beekumsatti galuun karaa cufuun barnoota inni immoo doofummaa ofirratti umurii dheeressuu waan ta'eef kana qabachuu danda'u irra jiraataa jechuudha. Kaan hunduyyuu kun iftoominni uumamuu qaba waan ta'u irratti gaaffii uummataatti kun ta'ee jira kana irratti kan akkanatti ilaalle kun kanaan deebi'aa karaa jedhuun iftoominni uumamuu danda'u irra jiraataa kan jedhu kana qaba. Horaa bulaa deebanaa obbo Xilahun Waadaraa bulchiinsa godina Gujii Bahaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi uummata keenyatiin isin galatoomfanna. Horaa bulaa deebanaa yeroo biraa immoo wal quba qabaannaa isinii bilbilee waan uummanni keenya keessa jiruun qorqorannaa nagayaatti. Bifuma wal fakkaatuudhaan bulchiinsa aanaa Gooroo Doolaa kan taanu obbo Dullachaa Lakkee mormiin guyyaarraa gaggeeffamu isa raadiyoo daandii haqatti kan himanii fi komiin uummata kun kan har'a jalqabee osoo hin ta'in waggoottan 27 darbeef uummanni keenya dhimma kanarratti mormii dhageessa jira. Qaamni olaanaas komii uummata kana hatattamaan dhaga'ee furmaata kennuudha qaba jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Turtii bulchiinsa aanaa Gooroo Doolaa obbo Dullachaa Lakkee waliin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Aloo.
Akkam ooltan nageenyi badhaadha fayyuma. Fayyaa. Amzaa Boorana jedhama raadiyoo daandii Aqaarraa isinii bilbilaa jira obbo Dullacha Halakeeti bulchiinsa aanaa Gooroo Doolaa. Guyyaa har'aa mormiin geggeeffamaa akka hoolee dhageenye jirra. Harqallotti maalidha ka'umsi mormii kana uummanni keessattuu haaromsi miidrookiif kenname sun hedduu uummata gidduutti komii akka uume dhagaa jirra. Maaltu geggeeffamaa jira guyyaa har'aa uummanni mormii geggeessaa jira? Uummati mormii geggeessaa jira. Tole. Mormiin jiru har'a jallaa osoo hin ta'in kan jiru waggaa dheeraa fidee jiru. Ammas dhimma sarara dhaabatanii mormiin uummati komii kaasaa jira. Mormiin geggeessaa jiru. Ka'umsi komii kanaa akkuma jettanitti kanaan durallee mormiin kun deemaa jirti. Mee uummanni maaliif hin haaromfamin jedhee waan kanarraa morma? Ka'umsi mormichaa maalidha? Ka'umsi mormichaa haadha callaa osoo hin ta'in bara waggaa 27 ka mormaa turani rakkoo waan achitti uume rakkoo uummata keenyarra karaa adda addaatiin miidiyaaleen darbaa ture. Rakkoon suniin rakkoo naannoo sanitti faalama qilleensaan qabatee waan naannoo san jiru wanni bal'aan jira. Kanaaf itti fayyadama naannoo sanii karaa seeraa karaa qixa sirrii ta'e waan ittiin fayyadamanii fi namni naannoo sanii miidhamee jira. Tole. Isa kana gaafii kana duraanuu gaafachaa turaniiran. Ummanni kanaan durallee miidhama isallee ibsataa ture akkuma san jettan miidhamni ummata maaliif mul'atuudha dhabe warri bulchiinsa isin waan kan irratti hin hojjanne isin hin iyyanne waan kan akka bulchiisaatti waliigala rakkoon kun beekamee jira mootummaa naannoo Oromiyaallee miidiyaa adda addaatiin dabarsaa turee jira. Tole. Akka bulchiisaalleetti nullee gaafii kanan qabna. Tole. Gaafii kun immoo karaa seeraatiin deebuu qaba waan jennu qabna. Tole. Mootummaarraa eegachaa jira ummati keenyallee gaafii kana gaafatee mootummaarraa eegachaa jira amma guyyaa kaleessa dhengeddaarraa wanni tokko oduu wayii gallattifamee ture. Tole. Oduu gallattifame sun haaromfamee jira karaa jedhamuun miidiyaan qaanaa tokko hajam tokko dabarseera. Kanarraa kaa'amee amma ummati feesbuukii adda addaallee waan adda addaa waan dhagguufi haaromfamuun qabu miidhaan dura ummata keenyarra gahaa ture miidhaan sunuyyuu nu kaffalanne deebiin sun nu hin deebine. Kanaaf komii qabna waan jedhu ummati komachaa jira. Nulleen akka bulchiisaatti komii qabna garuu komiin keenya karaa nagayaatiin akka deebi'u barbaanna malee. Tole mee haala qabatamaa amma jirtan keessatti waraqaan kun haaromfamuu xalayaan ba'ee jira xalayaan itti gaafatama waajirichaa kan duraanii kan turan obbo mootummaa maqaasaa xalayaan isaan irra mallatteessanillee argamee jira ifatti miidiyaadhaaf bahee jira isin waan kana gubbatti mormiin kenna ka uummanni waan kan irratti mormaa jiru mormi laafa miti namni keenya dhumaa jira jechaa jira namni keenya obba'aa jira wanni dhalatu cufinuu rakkootu jira ka dhalatu sirnaan dhalataan jiru rakkinna miidhama guddaa qabna jedha jira mee isin uummata keenyafillee mootummaafillee ergaan isin carra kana fayyadamtanii dabarsitan. Ergaan an dabarsu akka mootummaatti miidhaan kun uummata keenyarra ga'ee jira. Uummati keenya miidhaan kun sirriitti waa irra ga'ee jiruu fi deebiin kun karaa dhugaatiin uummata keenya deebuu qaba. Uummati keenyallee tasgabbaa'ee deebii mootummaan keenya deebisu eegachuu qaba. Obsaani waan mootummaan keenya yookaan mootummaan keenya sadarkaan jiru deebii kana akka inni nu deebisutti uummati keenya tasgabbaa'ee eegachuu qaba. Mootummaalleen immoo deebii kana isaan uummati callaa adoon kennullee geggeessaan akka geggeessaatti waan kana hin beennallee akka mootummaan deebisullee hin barbaanna. Uummati keenyalleen immoo karaa nagaatiin akka deebii kana eegatu uummatallee ergaan dabarsa. Mootummaalleen garuu dhimma kana yeroo dheeraaf lafa jala harkifatee waan jiruufi hatattamaan dubbii kana karaa hundaan mari'atee kallattii akka nuuf ga'uu fi falla akka argannu barbaada. Deebii uummataa akka deebuu barbaada walumaa gala. Horaa bulaa deebanaa mee akka goolabbitti uummanni keenya guyyaa har'aa hiriira ba'e nagaan ba'e hiriira isaa nagaan goolabatee nagaan galee jira jeequmsi uumamee jira. Amma uummati keenya karaa nagaatiin ganama haa ta'uuti karaa qindaa'een hin baane. Tole. Karaa qindaa'een hin baane naayee ba'ee haa ta'uuti inni suni wal qabeeffatee nagaa mormii fi dhageeffatee nagaan deebi'ee galee jira. Tole ayyee obbo Dullacha Halakee bulchaa Gooroo Dooraa horaa bulaa deebanaa wal quba qabaanna nulleen isin hordofna hayyee nagaa keessu jiraadha nagaatti odeeffannoo kana nuu kennu keessaniif. Bifa wal fakkaatuudhaan naannichatti bilbiluudhaan qeerroowwan wajjin turtii taasifnee jirra. Qeerroowwan naannicharraa dubbifne mootummaan kun afaanuma qofaadhaan haaromne jedhan malee hojiidhaan qabatamaan wanti isaan hojjetan takkas hin jiru. Uummanni keenya qabsoo isaa cimsee itti fufuudha qaba jechuudhaan qeerroowwan magaalaa Harqalloorraa dubbifne dhaamsa dabarfatanii jiru. Turtii qeerroowwan wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Aloo akkam ooltan nageenyi badhaadha fayyuma.
Bara kam jirta? Ayyee horaa bula deebana Hamza Boorana jedhama raadiyoo daandiyaa qaarraa sanii bilbilaa jira akkam jirtan? Okay. Naguma san. Nageenni nu badhaadha fayyaa har'a mormiin godina Gujii bahaa harqallootti gaggeeffamaa akka ture dhageenne. Mee kumsi mormii kana maalidha akka qeerrootti maalidha komiin hawaasni maali mataa jira? Ka'umsi isaa wannoo ture beektaa meedirook akka darbitti daaniyaan sun waggootaan digdaman darbaniiti kontiraat isaa kan gaggeeffamaa turedha. Tole. Inni sun ammoo gidduutti yeroon isaa raawwate jennaan amma hamma haaraan haaromsa gaafatanii waan san mormamaa ture kanaan dura amma immoo bifa haaraan haaromsaniif kanarraa kaniif kan mormiin adeemsifamaa ture kanaan duras kaampaaniin sun ittiin waan san oomishaa ture waan akka dansaa akka seebi ta'anii miti naasi dhalatee jira bal'aa dhalatee jira rakkooleen xixiqqoon hawaasa naannoorra qaqqabaa waan turteef rakkoo fayyaatiin wal qabate isa kanarraa kaasee kan mormiin godinaalee Gujii lama irratti taasifamaa ture. Ummanni waan kana mormuun isaa nuuf hin haaromsamini wanni kun balaa guddaa nurra geggeessisaa jira jedhee ummanni keenya mormii jaba geggeessaa jira. Mormii ummata kana qaamni mootummaa dhagahuu hin dandeenye ammallee ummata kana ummanni kun sababa mormatuuf qaba ka'umsa ho'ii qaba. Mee qaama mootummaa olaanaadhaa fi ummanni kun maaliif wanni kun naa hin haaromfamini balaa narra geggeessaa jira. Jiraatuun dandeenye beeylanniif namni illee miidhamaa jira. Mee mootummaa naannoo federaalaaf Oromiyaaf isin maalidha dhaamsi keessan? Wanni kun waan jajjabdu silaa maal nama dhageettee miti federaallee ta'e Oromoon warri mootummaa naannoo Oromiyaa kun dantaadhuma dhuunfaa isaanii gaggeeffatu. Uummanni irra deddeebi'ee yeroo gara garaatti komiisaa barreeffamaanis ta'ee sagalee dhageeffachuun ibsatus deebifamuuf haala guyyaa har'aatti rakkatumaa dhufaasa. Deebiin nagaa karaa nagaatiin booda akkana isin goonaa tajaajilleen hin jiru. Maalidha dhaamsi keessan warra mootummaa kanaaf uummanni keenya goofta keenya ummata kanaaf jiraanna waan ummati jedhu gaafii ummati jedhu hin dhageenna yeroo haaromsaati jedhanii dubbataa jiran. Egaa mee kana hojiidhaan isin maal dhaamtan mootummoota kanaaf? An akka dhuunfaa kiyyaatitti mootummaan amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kun yoomillee ni haaromaa hin yaadu. Haaromsi isaanii yoo haasoo callaa ta'e haaromfamanii jiru. Garuu wanti isaan qabataman haasa'anii fi akkaataa isaan gara raawwatti deemaa jiran faallaadha. Baay'ee wanta nama safuudha. Kan haaromsi isaanii yeroo haasoo afaanii qofa ta'e malee an qabatamaan har'anis haga kufanii nama sana gubbaarra galuutti haaromanii jedhee wannan isaanii wannan piridiikti golleen hin jirtu. Meebi haasoo biyya deemanii wannoo tolchuu hin danda'anii afaanin haaromuu hin danda'an malee qabatamatti wanni haaromsaa hin jiru. Gama kanaan immoo wanti ani jedhuu barbaadu uummata keessa deddeemanii waan akkanaa kana seenaa haaromnee jirraa deddeebisan kenna deddeebisanna fageenyaan haaromee akkana tolchan jedhanii adoo haasa'uu dhabanii silaan natti gaarii fakkaataa iyyuu. Ayyee jaala horii buli deebanii sagalee kan uummata keenyaaf ni dhaqqabsinaa yeroo biraa deebinee wal argina wal quba qabaanna hayyee nagayaatti. Isheetu horaa bula fayyaa ta'a. Hayyee nagayaatti. Hello jaalo yooyyaa. Nagaa. Akkam nageenyi badhaadha baara fayyaa. Baarfayyaa eenyu jedhu Hamza Boorana jedhama raadiyoo daandii haqaarraa bilbila jira mormiin guyyaa har'aa magaalaa harqallootti geggeeffame irraa isin dubbisuuf turre. Mormii dhagaatuma jirra. Mormiin bakkuma adda addaatti geggeeffamaa jira. Godina Gujii Bahaa godina Gujii Lixaa keessatti bakka adda addaatti geggeeffamaa jira. Eessafattu geggeeffamaa jira? Magaalota kamitti geggeeffamaa jira mormiin kun waan quba qabdanirraa? Magaalaa harqallootti geggeeffamuu isaa dhageenyarraa magaalaa Adoolaatti geggeeffamaa jira odeeffannoo jedhuun qabna. Magaalaa godina Gujii Lixaa ammoo magaalaa Fincaa keessatti mormiin geggeeffamaa jira odeeffannoo jedhuun qabna. Maalidha ka'umsi rakkoo kana? Ka'umsi rakkoo kana haaromsa eeyyama laga Dambiitii wal qabata. Eeyyamni kun kanaan dura dhiibbaa adda addaa hawaasarraan dhaqqabee hawaasa komataa turee jira. Keemikaalli naannoo san keessa bahu dhiibbaa hammaataa hawaasa naannoo sanirraan dhaqqabaa turee jira. Hawaasa kana komataa turee jira. Haga mootummaa naannootti mootummaa federaalaatti deemanii iyyataa turanii jiranii. Tole. Isuma kana adoo uummata eegataa jiru. Deebii sana adoo uummata eegataa jiru. Idduun haaromsi kun
uummatatti gadi bu'amee uummata waliin mariin bal'aan gaggeeffamee haaromfamu jedhamee waadaa galamee ture. Tole. Ammuma miidiyaa tokko miidiyaa qaanaa jedhanuun haaromfamuu isaa ibsame. Tole. Uummati kanarraa ka'eeti mormii gara mormiitti kagalaa jiru natti fakkaata. Tole. Haaromsi godhamee jiraannaan haaromfamee jiraan wanni kun balaa guddaa qaba. Tole. Dhiibbaanii naannoo san jiru dhiibbaanii fayyaa namaarra dhaqqabaa jiru naannoo san jiru hammaataadha. Saanaayiidii wanni warri fayyadamu. Tole. Saanaayidiin kun dhiibbaa hammaataa qaama namaarraan dhala namaarraan dhaqqaba. Isa kana adoo qorannoon isaa bu'aa qorannoo isaan deebiin haaromsa kana haaromsuu jechuun rakkoo hammaataa uummata mufachiisuun isaa dhugaadha. Kanuma wal qabsiiftanii egaa waan kana fedhii uummataa malee uummanni ka dararamaa jiru wanni achitti dhalatu cufii kafarraa ka bineensallee ka hattaa horii beeylanni cufinuu miidhamaa jiru kanarratti waan kan yeroo ammaa kanatti haaromsa isaa san hayyamuun kun uummata irratti waan uummanni keessa jiru kan rakkoo uummata akka waan hin hubatinittidha. Waan kanarra wal qabsiiftee qaamota mootummaa waan kan haaromsaniif dhaamsi ati qabdu. Nuti qaama yeroo nama keessa jiru yeroo haaromsaa keessa jirra. Mootummaan mootummaa federaalaas ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kaleessa ture gaaffii uummataa akka kaleessa deebiin hafe nan deebisa jedhee qabsaa turee jira. Uummati bal'aa waliin ta'ee qeerroo waliin ta'ee qabsaa turee jira. Gaaffii uummataa san qixatti qabsaa ture saniin deebisuu qaba amantaa jedhu qabna. Adeemsi kaleessa ture adeemsi kaleessa uummata hin dhageenye adeemsi kalee uummataaf gurrumni har'as bara haaraa jaarraa haaromsaa keessa itti fufa taanaan rakkoo hammaataadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa keenya dhaabbatee waan kana laaluu qaba. Haaroma taanaan hojii misoomaatiif barbaadama taanaan akkaataa qajeelfama jiruutiin akkaataa labsii jiruutiin karaa inni uummata kana miidhuu hin dandeenyeen karaa ittiin tiriitti godhamuu danda'u keemikaalli kun tiriitti ittiin godhamuu danda'u hawaasni naannoo sanii karaa inni ittiin fayyadamuu danda'u sirna kana diriirsee haaromsuu qaba malee akkasitti qilleensarra namummaa lama sadi biiroo keessa taa'ee ministeera ta'uu bakka fedhe ta'uu biiroo keessa taa'ee gaaffii uummataa bal'aan adoo jiru komii uummataa bal'aa adoo jiru akkasitti uummataaf gurra kennuu dhabanii akkasitti itti deemanii haaromsuu jechuun balaa guddaa waan qabuuf isa kana mootummaan naannoo ta'e mootummaan federaalaa dhaabbatee ilaaluu qaba. Uummata keenyaaf deebisuu qaba ka jedhu qabaan. Ayyee horaa bulaa deebana wal quba qabaannaa dhaamsa keessan nulleen qaama ilaallatuu fi uummata keenya biraan ni geenna. Ayyee horaa bulaa deebana nagaatti odeeffannoo nu kennu keessaniif. Horaa bulaa isinis. Bifa wal fakkaatuudhaan uummanni keenya godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa fi magaalaa Dugdi Daawaa yookaan Fincaa'aa keessatti guyyaadhaa mormii cimaa gaggeessaa kan oole yommuu ta'u qaamonni mootummaa uummataa irratti tarkaanfii fudhataa akka oolanis beekamee jira. Tarkaanfii fudhataniinis qeerroowwan 30 dhaqqaban magaalaa Bulee Horaa keessa kan hidhamanii fi uummanni keenya magaalaa Fincaa'aa irraatis namoonni hedduun kan ulee reebamanii fi obboleettiin keenya dubartii tokko irra saasadhaan harka gubbaa akka rukutamte maddeen keenya naannichaa irraa dubbifne odeeffannoo raadiyoo daandii haqatti himaniiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa dhimma kana ilaalchisuudhaan gara godina Gujii lixaatti bilbilee qeerroo arganne qabna turtii qeerroo wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Hello Jaalo akkam nageenyi badhaadha fayyuma? Fayyaa akkam jirtan? Nagaa jiru. Hamza Booranaa jedhama raadiyoo daandii haqaarraa bilbila jira godina Gujii lixaa. Mormiin guyyaa har'aa magaalaa Fincaa'aa yookaan Dugdi Daawaatti akka gaggeeffamaa ture dhageenye waan kanarraa odeeffannoo qabdanii? Haalli amma naannoo san jiru baay'ee cimaadha beektee uummati dhimma laga dambii midiroo kana wal qabsiisee yaada ta'u haaromfamuu qabu kan jedhu mormii isaa dhageeffatii isaa ba'ee. Tole. Yeroo kanatti naannoo Dugda Daawaatti akkasumas naannoo Bulee Horaa Gooroo Guddinaa jedhamu. Tole. Wanti eegalame garuu humni waraanaa yookiin liyyuu haayiliin poolisiin Oromiyaa naannoo Dugda Daawaatti aara ija namaa gubuuf akkasumas dhukaasa adda addaa banaa turanii. Uummata hiriira ba'ee irratti dhukaasa turan. Dhukaasaa turanii yeroo kanatti dhukaasan tokko naannoo gabayaa looniin iddoo jedhamutti dubartii tokko rasaasin dha'ee. Tole. Mucaa dargaggoo tokko ammoo harki isaan cabee nama ammoo qaama dhaanamee miidhamee hedduudha. Tole. Bulee Horaa ammoo akka jiruun namni hedduun beektaa miidhamee jira. Naannoo Bulee Horaa namni gara nama 30 ga'ama miidhamee jiru. Hidhamee jira? Mormii ba'anii jennaani? Mormii ba'anii jennaan kaan dhaananii kaan qabanii gara mana hidhaa darbatanii naannoo nama 30 hidhamee jira. Tole.
Akawali galatti gaaffii uummata gaaffiin kun gaaffii uummata bal'aa gaaffii uummata Oromoo hundaati gaaffii uummata Gujii qofaa miti. Tole. Kanaafuu mootummaanis waan kana dursee uummata dhageeffatee haaromsuu qaba ture. Naannoo sanitti wanti godhamaa jiru OBN kanaan dura gabaasee jira. Namni hedduun caccabaa lafeen isaa dabaa qaama miidhamaa ta'aa haala jiru horiin nama isi horiin horatan looniyyuu gara balfataa akkana miidhaa kana keemikaal kun namarra dhaqqabsaa ture. Gaaffiin kun wanni uummataaf waabii ta'amaan jedhanii adoo waan tokko hubatee cadhisaniituma haaromsan jedhanii haaromsa abbaa qabeenya sanii haaromsanii kennuu isaa uummata mufii guddaa uumee jira. Tole. Haalli amma jiru akka walii galaatti waan dhaabbatu fi waan qoobeeta akkana kan jedhamu jiru wanni haalli jiru sun mootummaan wanta godhe sanii dogongoradhee kaasee uummata rabbii sababa uummata himin ummati haalli amma itti jiru baay'ee nama yaaddeessa. Ummati qeerroo qofa doon ta'in hojjetaanis qonnaan bulaanis horsiisee bulaanis namni bakka jiru nam hundi xiqqaa guddaatti nam saba Oromoo ta'e nama waan kanarraa quuqamu qabu hundi miira addaa yookiin mufii keessee jira isiniin jedha. Ayyee mee haaluma waliigalaatiin egaa akka dhalataa fi akkasumas naannawa san jirtutti uummata Oromoo bal'aaf akkasumas mootummaa uummata kana dhageenya uummata kanaaf quuqamna jechuudhaan egaa yeroo ammaa kanatti warri biyya bulchuu irra caala naga federaalaallee irraati namummaa Oromootu bakka san taa'e Oromoon immoo Oromoof qooddoo qaba dhimma Oromoo qabsoommanni Oromoo geggeesseen taayitaa gurguddaa kanallee qabatan mee waan warra kanaaf warra nu dhaga'u kanaaf maalidha dhaamsi keessan isin? Kuni akka walii galaatti dhaamsi kiyya ammoo qaamni mootummaa federaalaa waallee kan gara aangoo dhufe aangoo inni argate qabsoo uummata Oromoo kaffalee fi wareegama uummata Oromoo bal'aan kaffalee kan gara aangoo dhufe akkasumas nuti akka saba Oromootti saba addaarraa adda ofii waan dhibee feenamneetii nuti walqixxummaan jiraatuu qabannee walqixxummaa san keessa ammoo aarsaa guddaa kaffalee uummata Oromoo daandii dhugaa ta'e nu fidaadhee hooggansa irratti ergateera. Hooggansi inni ergatu yoo fakkeenyaaf uummata Oromootii fi faayidaa hin buufne ta'e yookiin wantoota akkanaa kana hin deebifne ta'e uummati ardii isaaniirraa murataa deema. Haalli jirullee nama cimaa deemaa jira waan ta'eef ariifachiisa. Wanni kun adoo guyyaa ittiin kennamin har'a boru adoo hin jedhin pirezidaantiin naannoo Oromiyaas akkasuma muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy dabalatee waan kana halkanii guyyaa irratti hojjetanii deebii quubsaa fuula uummataa dura dhufanii uummataaf deebii gahaa kennuu qabanii jedha. Horii bulii deebanii warroota hidhaman warroota magaalaa Bulee Horaa keessatti hidhaman eessatti argaman yeroo ammaa kana? Naannoon isaan itti argaman kun gara poolisii magaalaa kan fuudhame jira. Kun ammoo kan warri kumaan poostii waan jedhamanii jiranii kallattii isaa maa'eessa jiraachuu isaanii amma nama hundi namni socho'utti gara buufata poolisii magaalaa ofiin hin jiran jennee onneen hin jiru garuu namni gara buufata poolisii magaalaa kadeemerra jira. Kun ammoo warra kumaan poostii harka jiranullee jiran. Amma naannicha irratti keessattuu dugdadaawaa fi magaalaa Bulee Horaa keessatti hiriirri goolabamee jira moo haalli jiru maal fakkaata? Tasgabbiin jiru maal fakkaata haalli jiru? Tasgabbiin jiru hadda wanti kun ka'uun tasgabbiin amma hin jira jennee wanni abdan wanni amannu jiru gaam kun gaaffii fi mufiisa uummata bal'aa waan ta'eef wanni kun dhaabama goolabama wanni jedhamu jiru gaaffii yookiin nuti mootummaa irraa nuti gaaffii nuti sirnichaa yookiin mootummaa nuti kafalmaa jirru haqa kenna waan ta'eef haqaa fi ammoon abbaan haqa harka deemuut waa addaan kutumatti hin fakkaatu. Ayyee horaa bulaa deebana wal quba qabaannus isinii bilbillaa ayyee nagaa keessa nu jiraadha galatooma. Ayyee isinis nagaa ta'an. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa dhimma kana ilaalchisuudhaan dhalataa naannichaa kan ta'anii fi itti gaafatamtoota koongirees federaaliist Oromoo keessaa tokko kan ta'an kan mana hidhaa keessatti dararamaa turanii mana hidhaa irraati yeroo darbe ba'an obbo Addisuu Bullaallaa wajjiidhaan haala wayitaawaa kanarratti turtii gabaabduu taasifne qabna. Obbo Addisuu Bullaallaan mootummaan hawaasa dhagahuudha qaba. Uummanni keenya sababa tokko malee mormii gaggeessaa hin jiru. Qaamonni mootummaa kun osoo kanaan dura taayitaa hin argatin afaan isaanii mimmeeffatanii ummata wajjiidhaan akka hiriiran dubbatanus taayitaa qabatanii jennaan gaafiiwwan ummata deebisuurraat booda deebi'aa jiran jechuun kan dubbatan obbo Addisuu Bullaallaa wajjiin turtii taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifa nu faana bu'aa. Aloo yooyyaa akkam nageenyi badhaadha fayyaa jaaladdisu? Fayyaa nageenyi badhaadha akkam jirtan? Ayyee Jaaladdisu Bullaallaa horii bulii deeman eegaa guyyaa har'aa mormiin ka'ee jira godina Gujii bahaaf lixattillee naannicharraa dhalattee achi guddattee waan uummanni keessa jiru quba qabda
mormiin tun ka'umsisii maan akka ta'ellee quba qabda hordofaa ummata keenya beeksisaa jirta mee mormii guyyaa har'aa kanarra haaluma waliigalaatiin atakka ilma Oromoo tokkotti akkasumas dhaaba Koongirees Federaalist Oromoo keessatti waan qabsoo ummata keenya kanarraati gad fageennan hojjetaa turtan hidhamtanillee keessaa dhiyoo kana hidhaa baatan mee mormiin guyyaa har'aa kun ka'umsisii maalidha akkamiin hordofaa turte ati ummata keenya maaltu dallansiise? Akkuma beekamu kaampaaniin Meedroo Gold laga dambii godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessatti waggaa 20 oliif albuuda warqii baafataa tureera. Kaampaaniin kun ammoo waggaa 20 guutuu uummata kana miidhaa akka turee fi miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu, miidhaa hawaasummaa, miidhaa naannoo, miidhaa adda addaa uummata naannoo irraan gahaa akka ture beekamaa. Kana irratti hundaa'ee uummanni keenya yeroo adda addaatti gaafii adda addaa mootummaa gaafataa tureera. Albuuda kana jalqabaa fi mootummaa kanattuu kaampaanii kanaaf mallatteessee mootummaa kana iyyataa turee jira. Qabsoon Oromoo finiinee bakkuma adda addaatti tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa jira. Irratti garuu tarkaanfii yeroo qabsoon Oromoo finiinii miidiyaan mootummaan viidiyoo hoogganu dhaqee laga san dhaqee uummata naannoo jiraattota naannoo haasofsiisee jira. Miidhaan inni fide argamee jira sirriitti beekama. Viidiyoon ka dhiyaate televizyiiniin ka darbe kan deebinee waan dubbatu waan qabnu waan akkanatti adoo jiru mul'achaa jiru filmaatiin argamaa. Namoonni kana raawwatan seeratti nu dhiyaatu beenyaan inni kanaaf hin kanfalamaa daa'imman kanaaf hin kanfalamaa yaalli barbaachisu argatu jedhee uummanni abdii godhatee jijjiiramaa amma adeemaa taasisanirraa yeroo gaafataatti dabalataan ammalleen kontiraata biraa waggaa 10 eenyullee adoo mari'atiin hawaasa naannoo adoo mariisisuun itti darbee fi beenyaan adoo barbaachisu kan adoo mallatteessanii abbaa qabeenya kanaaf yeroo dheeressuu isaanii beekameera. Kana wal qabatee uummanni keenya hundumtuu qeerroon, jaarsi, abbootiin gadaa, hojjetaa mootummaa adoo jedhe hundi uummataayyuu dubbii kun dubbii jenereeshinii jeesuu waan ta'eef, jenereeshinii balleessuu waan ta'eef bifa gurmuutiin, bifa jamaatiin baay'ee falmataa jira. Mootummaan kanaaf xiyyeeffannaa kan kennin uummata kana akka tuffate yeroo kaan sagantaa akkaan fi fudhata jedhee bobbokkisaa ture gaafa aangoo argatu ammoo deessee yookaan waajjira tokkeessee akka mallatteesse uummata gatee jira waan ta'eef qabsootti galee jira. Egaa horii bulii deebanii jaaladdisu uummanni keenya ammallee waan kana fashalsuudhaafi maal jennaan dhimmi kun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti wanni kun ilma namaa miti beeylada hunda irratti dhiibbaa hama geggeessaa jira uummanni waan kana boo'aa jira komataa jira warri kun uummatan dhageenya hin haaromne osoo jedhanuu kun tuffii guddaa akka ta'edha uummanni ka ibsataa jiru mormii isa ka dhageessaa jiru amma gara godina Gujii baaf lixatti illee bilbilee qeerroo yeroo an dubbisu inuma yoomillee wanni kun yoomiyyuu hin tasgabbaa'u akka tasgabbaa'ullee hin jiru haga wanni kun hin haqamin jedhaa jiran akka ilma Oromoo tokkotti maalidha dhaamsi kan kee uummata Oromoo bal'aaf dhimmi kun dhimma uummata Gujii qofaa miti dhimma uummata keenya hundaati akka uummatatti illee maan dhaamta warra immoo haaromne jedhan kana mee haasaa mimmi'aa gandarra deemanii haasaan kana maal jaraafillee dhaamta uummata keenyafillee dhaamsi kee maal? Ilaa kuni qabsoo uummanni keenya diniinsee qabsoo akka qabsoo dimokiraasii qabsoo bilisummaa taasisuu mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun keessattuu dhaabii OPDO fayyadamaa ta'eera. Paartilee obboleewwan kiyya jedhu wal qixxaatee jiranatti fakkaata. Amma immoo aangoo biyya bulchuu muummicha ministeeraatii kaasee bakka gurguddaa qabatanii jiru. Kaleessa ebiletti san godhee ebiletti kana godhee jedhanii qubooritti qabanii uummata gowwoomsaa turaniiru. Akka immoo akkas gochuun hin jiru. Amma waan adda addaa furmaata waaraa uummataa kennanii ce'umsa siyaasaa tasgabbiif nagaa biyya sana keessatti diban jedhanutti waan akkana raawwachuu isaanii tokko fufii uummataa qabanuu agarsiisa yookaan ammoo uummata gowwoomsuu yaaluu isaanii uummanni keenya hin gowwoomu bakka kalee hin jiru. Uummanni keenya immoo uummata kabaja barbaadu, uummata kabaja qabu, uummata aadaa qabu, uummata sirna qabu akkasitti hubatanii socho'uu qabanu. Kanaan ala immoo sochoona yoo jedhani isaanumatti miidhamaa.
gadi uummanni gaafatuuf gadi bu'anii uummata bira gahanii uummata mariichisanii deebisuu fi sababii agadii dhiigni dhangala'u eegamuuf hin jiru, sababni karaan cufame eegamuuf hin jiru, sababni hojiin dhaabbatuuf eegamuuf hin jiru. Yoo kanatti immoo fala jedhan uummanni keenya kanaafillee duubatti kan deebine beekuu danda'u qabu. Uummanni keenya bilisummaa isaa gonfatutti, akka dhugaa argatutti, dimokiraasii dhugaa argatutti uummata mana galee rafuu miti, uummata qabbanaa'uu miti, uummata propagaandaaf ololaanii qabsoo jalqabe dhiisuu miti. Kun hubatamuu danda'u qaba. Fincilli kunneen kanuma agarsiisa. Inni kun hawaasa Gujii naannoo Shaakkisoo keessa jiraatu ka'ee babal'achaa jira. Kana garrutti odeeffannoo adda addaa lafa nu gaazexeessuu fi guutuu Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Inni kun immoo dhimma dambii qofa wal qabatu miti, dhimma labsii yeroo muddamaatiin wal qabatu, dhimma ciramuu bosonaa cimdinnootiin wal qabatu, dhimma hidhamuu barattoota bakka adda addaa wal qabatu. Kanaafuu qabsoon Oromoo yeroo waggoota shanii asitti bifa qindaa'een bifa tokkummaatiin adeemaa turuu isaan beekama. Ammallee kunillee gara sirna ce'uu isaan oolu yoom kan barbaanne ta'anii uummata gadi bu'anii uummata bira gahanii uummata mariisanii deebii laachuu qabu. Labsii waliigaltee kana haquu danda'u qabu. Namoota miidhaan irra ga'eef beenyaa kanfaluu danda'u qabu. Namoota kana geessa immoo seeratti dhiyeessanii adabuu danda'u qabu. Yoo kan ta'in tasgabbii uumamuu dhiisuu danda'a. Nagaa uumamuu dhiisuu danda'a. Kun ammoo biyya kanallee kamiidhu hawaasa kanallee kamiidhu barattootaaf qeerroo kanallee kamiidhu hubatanii hatattamaan uummata bira gahanii biyya kana sirreessuu danda'u qaba. Ayyee horii bulii deebanii waan kanarratti atilleen gama toora feesbuukii hankeetiin egaa uummata keenya hordofaa akka beeksistu argaa jirra. Nulleen wal quba qabaannaa kallattii kanaatiin horii bulii deebanii jaaladdisu nagayaatti. Fayyaati alfaadhaa yaa bullaa. Ayyee. Bifa wal fakkaatuudhaan guyyaadhaa barattoonni magaalaa Gincii bosonni cillimuu ciramuu hin qabu jechuun hiriira mormii gaggeessaa kan turanii fi hiriira mormii kanarratti poolisiin boombii imimaanessu barattootatti dhukaasaa akka turanii fi barattoonnis bosonni ciramuudha hin qabu. Maddeenni keenya akka gabaasanitti bosona kan ciraa jiran waraana agaazii fi bulchiinsa aanaa akka ta'an gabaafamee jira. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandi'aqaa oduuwwan keenya kanneen biraatiin turtii booda walitti deebina.